Miseensonni baandaa irratti tarkaanfii fudhatamee milkaa'uun himameera. Naannoo Affaarii fi naannolee ollaa Affaaritti humnoota wayyaaneen to'atamee turan jedhaman irratti namoonni 2,000 ol buqqa'uun himametti jira. Itoophiyaan ji'oota 3 darban keessatti immoo diroonii 300 ol oomishaa jiraachuun beeksifte. Hashama harka fuunee akka murtoo hordoftaa fi daawwattoota keenya kan hangamaa isinitti hime hanga footoo duuti amma gara bal'ina oduu keenya isin dabarsa. Miseensota baandaa irratti tarkaanfii fudhatamee milkaa'uun gabaafameera. Raayyaan ittisa biyyaa godinoota Hawwii, Bahaa, Asii, Jaawwii keessatti garee finxaaleeyyii kana irratti kasaaraa namaa fi meeshaa akka geggeesse gabaaseera. Humna gara jabeessaa naannoo humnaa kana koreen haaromsaa lixaa bobbaafame keessatti socho'uun irratti kasaaraa namaa fi meeshaa geggeessaa jiraachuun himametti jira. Itti aanaan ajajaa koorporeeshinii Koloneel Mangashaa Takkalaa akka ibsanitti garee baandota finxaaleeyyii tokkoon gadda keessa daandii cufuu fi uummata shororkeessaa turan haleellaa waan dandamachuu hin dandeenyeef bittinnaa'anii jiraachuun ibsaniiti jiru. Godina Jaawwii 100 ol finxaaleeyyii aanota adda addaa keessa socho'an ajjeefamanii walakkaan isaanii booji'amanii jiraachuunis gabaasanitti jiru. Humnoota sochii baandaa irratti bobba'an irratti fi deeggarsi diinota keenyaa seena qabeessa ta'anii fi nagaa fi bu'uura misoomaa barbaadeessan irratti dulli geggeeffamee ture. Konkolaataa fe'umsaa duwwaa 3 fi paakkii 1 to'annoo jala ooluunis himameeti jira. Itti gaafatamaan duula kutaa gabaa Majiraal Habtaamuu Mabree akka jedhanitti konkolaataan mallas meeshaa waraanaa fi meeshaalee qorichaa fi meeshaalee yaala adda addaa kuntaala 8 fi xeefii nyaata oolu kuntaala 14 firaashaa 9 fi motorsaayikilii garee finxaaleeyyii irraa to'annoo jala oolchuunis uffata 200 oliif barbadeessuu fi hojii hojjetaman irratti jedhanitti jiru. Itti aanaan bulchiinsa aanaa Jaawwii obbo Amaanuel Adaanaa gama isaaniitiin akka jedhanitti kanaan dura aanota hedduun karaa humna waloo diinaan bilisoomaniiru jechuun ibsanitti jiru. Itti dabaluunis mootummaan aanaa waan kana keessatti hojjetamu hunda ni hojjeta amma booda irratti bobba'aa jiraachuus ibsanitti jiru. Itti dabaluunis raayyaa ittisa biyyaa aanaalee bilisoomaniit itti fufsiisuufis jiraachuu hordofee cimminaan hojjechuufis hariiroon hawaasa irratti hojjetamuu tajaajila mootummaa haala hundaa galeessa ta'een akka mirkanaa'u ni hojjanna jechuunis gabaasaniiru. Naannoo Affaarii fi naannolee ollaa Affaar humnoota wayyaaneen to'atamanii turan jedhan irraa namoonni 2,000 ol buqqaaniiru jechuun gabaafame. Qondaalli naannichaa tokko Itoophiyaa Insaaderitti akka himetti naannoo Affaaritti naannolee humnoota wayyaaneen to'ataman jedhan irraa namoonni 2,000 ol buqqaanii jiru jechuunis ibseeti jira. Jiraattonni qe'ee isaanii irraa buqqaan kunneen godina Affaar godina lammaffaa aanaa Magalee keessatti ganda Faaroo fi naannoo dhiyootti kola galchuu isaanis ibsaniiti jiru. Mootummaan naannoo Affaar ibsaa kaleessaa galgala baasen garee wayyaanee kibxataa waxabajjee 26 bara 2018 ganda Magalee fi aanaa Toonsaa haleellaa raawwachuu beekseeti jira. Ibsuma kanaan immoo mootummaan naannichaa garee wayyaanee aanaa tokko keessa naannolee 6 dirqanii to'achaa jiraachuus ibsaniiru. Itoophiyaan Insaaderitti jiraataan naannoo 3 bilbila waliin haasa'an odeeffannoo naannicharraa argame kan mirkaneesse ta'us ibseera. Naannoleen yeroo ammaa to'annoo humnoota wayyaanee jala jiran Milkii, Waarii, Miilaa, Kiraafuu fi Kasaboo fi Kiraamguu ta'uu jiraattonni kunneen himaniiti jiru. Mootummaan naannoo Affaarii ibsaa kaleessaa kenne wayyaaneen tiksitoota Affaarii qulqulluu warraa fi Milkii irratti dhukaasaa meeshaa gurguddaa bante jechuunis himateera. Aanaa Tonsoo irraa namni ijaan arge Itoophiyaan Insaaderitti akka himetti dhukaasni meeshaa waraanaa gurguddaa kaleessa galgala naannoo sa'aatii 12:30 hanga sa'aatii 2 gidduutti akka tures ibseeti jira. Itoophiyaan ji'oota 3 darban keessatti diroonii 300 ol oomishaa jiraachuun himame. Dirooniin kunneen tattaaffii waloo warshaalee Iskaayin fi Arbiyaatiin kan ijaaraman yoo ta'u immoo itti aanaan daayirektara olaanaa bulchiinsa nageenyaa neetwoorkii odeeffannoo Daani'el Guutaa gabaasa kurmaanaan koree dhaabbii hariiroo alaa fi dhimma nagaa paarlaamaatiifis dhiyeessaniiti turan. Dirooniiwwan dhiyeenyaa kana dhaabbilee lammiileen oomishaman baay'inaan bashannanaa fi galii maddisiisuufis kan oolu yoo ta'u immoo gabaa biyya keessaa fi naannoo irratti kan xiyyeeffatu ta'us ibsaniiti jiru. Jilli dhaabbata mallaqaa adeemsa riifoormii faayinaansii dinagdee gamaggamuu irratti himameera. Jilli olaanaa dhaabbata mallaqaa addunyaa FMI ajandaa haaromsa dinagdee Itoophiyaatiin itti fufee jiraachuu gamaggamuu fi raawwii dhaabbilee gabaa ijoo guddina biyyoolessaa fi gumaacha madaaluun abbaan taayitaa oomisha Itoophiyaa daawwachuu isaa ibsuudhaan ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannoo Sadaasa 5 bara 2025 bees ni mul'isa.
Jilli dhaabbata mallaqaa addunyaa ogeessa dinagdee kutaa tarsiimoo imaammataa fi gamaagama dhaabbatichaa kan ture obbo Kiristaanfooriin durfamu hojii gabaa jijjiirama bu'uuraalee misoomaa fi ga'ee bal'aa tasgabbii dinagdee maakaaroo Itoophiyaa deeggaruufis qabu irratti hubannoo argachuufis hooggansa abbaa taayitaa oomishaalee Itoophiyaa waliinis marii taasiseeti jira. Itti aantuun hojii geggeessan hojii gabaa fi daldalaa qaddisiistota jila kana simachuun bu'aa ba'ii hojiilee daldalaa sirna gabaa qonnaa Itoophiyaa ifoomsaniiru. Ga'umsaa fi amantaan daldalaa meeshaalee irratti haaromfame jijjiiruufis gumaacha inni qabu ilaalchisee ibsa waliigalaa kennaniiti jiru. Baay'inni zarii hoogganaa ol'aanaa dhaabbatichaa yoo ta'u immoo hojiilee daldalaa kuusaa fi sirna qulqullinaa dabalatee hojiiwwan ijoo wal jijjiiraa irratti ibsa bal'aa kennaniiru. Kanaanis immoo haalota daldalaa fi walitti hidhamiinsa gabayaa qonnaa cimsuun argannoo gatii fooyyessuufis tattaaffiin haaromsaa dinagdee bal'aa Itoophiyaa fi gumaacha qabu irrattis ibsa kennaniiru. Walga'ii kanarratti yaada wal jijjiiranii bu'aa qabeessa ta'e irratti qondaaltonni dhaabbata mallaqaa addunyaa guddaan dhaabbilee daldalaa qindeessituu fi bu'uuraalee gabaa fi naannoo imaammata Itoophiyaa guddisuufis carraa walta'iinsa gara fuulduratti qorataniiru. Marii kana hordofuus jilli kun laaboraatoorii buna giddu galeessaa daawwachuun adeemsa sadarkaa bunaa fi mirkaneessa qulqullina sadarkaa idil addunyaa beekamtii argateera. Qaama ijoo ga'umsa buna Itoophiyaa fi dorgommii ala ergii keessatti argamuu ilaaleera. Kaayyoon daawwannaa kanaanis guddina bal'aa itti fufiinsa qabuu fi hunda hammatee dagaagsuufis wal simsiisuufis sagantaalee ammayyeessuun haaromsa gabaa fi dinagdee Itoophiyaa tarkaanfachiisuufis dhaabbilee daldala biyyattii qabdu cimsuufis akka ta'es himameera. Namoonni birrii miliyoona 82 ol waliin dhahuudhaan himataman adabbii cimaa hanga waggaa 21 adabaman. Namoonni birrii miliyoona 82 ol waliin dhahuudhaan himataman adabbii cimaa waggaa 10 hanga 21 adabaman. Hojii gaggeessaan baankii daldala Itoophiyaa damee boolee biras dabalatee abbaan qabeenyaa CEO ala ergii fi galchii waldaa dhuunfaa itti gaafatamummaa isaa murtaa'e irratti murtoon kun darbuus ibsameera. Himatamaan tokkoffaa Yohaanis Zariyyee, lammaffaan immoo Faantahuun Adarraa, sadaffaan immoo Zarihuun Tasammaa, afuraffaan immoo Abrahaam Gabre Aniyyaa Gabruu fi akkasumas immoo shanaffaan abbaa qabeenyaa CEO olii ergii fi galchii waldaa dhuunfaa itti gaafatamaa ta'us ibsaniiru. Himatamtoonni kunneen mallaqa malaamaltummaan argame adamsan seeraan hordofne gara lakkoofsa herreega isaaniitti galee seera qabeessa fakkeessuus sosochii adeemsaa faayinaansii sirrii akkaataa eegeen daddabarsuu fi baasii gochuun fayyadamuun himameeti jira. Mallaqa yakkaan argame seera qabeessa fakkeessuun dhiyeessuun isaanii badii raawwataniiru jechuunis himameera. Haaluma kanaan himatamaan tokkoffaan adabbii cimaa waggaa 10 fi birrii 60,000, himatamaan sadaffaan immoo adabbii cimaa waggaa 21 fi birrii 100,000 fi 65,000 akkasumas immoo himatamaan shanaffaa birrii miliyoona 1 fi 200,000 fi 15,000 akka adabamu itti murtaa'uunis gabaafameeti jira. Addunyaa waraanaa Suudaan keessatti ta'aa jiru dagattee jirti jedhameera. Itti gaafatamaa waajjira mirga namummaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii addunyaa waraanaa biyya keessaa Suudaanitti jiru dagattee jirti jechuun qeeqeera. Vilkoor Turkiin akka jedhanitti ajjechaan guyyaa guyyaan namoota nagaa fi miseensota maatii irratti raawwatamaa jiru dhabuufis tarkaanfiin tokkollee fudhatamuu dhabuun addunyaan dhimma akkanaafis gurra kennuu dhabuu isee ibsuudhaan tarkaanfii barbaachisu hatattamaa fudhachuu akka qabdus waamicha dhiyeesseera. Volkooreen BBCtti akka himetti lolli waraana biyyattii fi loltoota humna dafee dhaqqabsiise jidduutti raawwatame ajjechaa fi dhiittaan mirga namummaa raawwatamaa jiru jechuunis ibseera. Gulummuun waggaa lamatti dhiyaatu kanneen lammiilee 15,000 ajjeefamuu fi 100,000 kan lakkaa'aman immoo buqqaaniin saaxilamuus ibseeti jira. Ameerikaan immoo duguuggaa sanyii biyyattii keessatti geggeeffamaa jiru ibsuun hanga ammaa wanti ta'e hin jiru jechuunis ibsaniiru. Obbo Volkooreen akka jedhanitti hawaasni addunyaa loltoota irratti dhiibbaa gochuudhaan duguuggaa sanyii gudeeddaa fi dhumaatiin Suudaan keessatti raawwatamaa jiru akka xumuramu gochaa barbaachisu ta'us ibsaniitu jiru. Egaa hordoftoota fi daawwattoota keenya oduun guyyaaf qindeeffannee kana fakkaata hanga ammaa waan nu hordoftanii nu daawwattaniif galata qabdanis ni jecha miidiyaa keenya laayik, sabskiraayib nu gochuudhaan maatii keenya ta'aa isiniin jedha. Guyyaa gaarii.